السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ilmaan ayyaa, ilmaan Oromoo, ashamaa, yooyyaa, baga nagaa taatan, baga nagaan oltan, baga nagaan bultan, baga nagaan oraasifattan, baga nagaa waarisifattan. Lafuma jirtanitti nageenni kiyya onneetii yarraa burqee laggeen gaarrenii fi akkasumas bahaarota gurguddoo addunyaa hunda qaxxaamuree bakka isin jirtanitti onnee teessan haa qaqqabuun jedha. Ilmaan Arsee, ilmaan Ayyaa, ilmaan torban sikkoo maddoo, torban mandoo, shanan sikkoo hundi keessan isin jaalladha. Maaliif jennaan quba aanu hidhanii arsoomni qorsoomaa keessattuu wayyooma gaafa gootummaa, gaafa lolaa, gaafa arjoomaa, gaafa tolaa ana miti Oromoon hunduu isin abdata. Maaliif jennaan isintu fiixaa roobaa buttaati. Isintu fiixaa leenjisoo diiggaati. Isintu fiixaa qeerroo nageessoti. Isintu fiixaa nadhii gammadaati. Isintu fiixaa Haaji Adam Saaddoti. Isintu fiixaa Koloneel Aliyyee Cirriiti. Isintu fiixaa Jeneraal Waaqoo Guutuuti. Isintu fiixaa gootota Haftee Aanoleeti. Isintu fiixaa Haftee Azuleeti. Isintu fiixaa Haftee Albasooti. Maarree warra diinaaf hin jilbeeffanne, warra diina harka kennisiisu, warra gaafa arjummaa Oromoo ofii dhaltii ofii elmachiisu, ka ilma ofii ergachiisu, ka lafa ofii qotachiisu sana jechuu. Kanaafuu baguma isinirraa dhaladhe arsoomni qorsoomaa keessattuu wayyooma. Intalti Arsii, ilmi Arsii, arsichaaf arsittiin kaleessuma goota, ardhallee goota. Kanaaf hundi keessanuu viidiyoo kana akka argitaniin sirriitti copy link, sirriitti share, sirriitti like, favorite gochuu hin dagatina. Galatooma ammas irra deebuudhaan arsoomni qorsoomaa Oromummaan dhiiga. Thank you very much.